kun isa jalqabaatee ka duraa sinagee baachisa dura qoya. Oye Fariso. Anke dhagaabe. Kan kanatti dhagaamaan jiru sanumaaf. Neetworki. Neetworki ta'uu danda'a. Xiqqoo Ustaz Farhaan wajjin dubbannee turre. Qoya otoo asin ga'een viidiyoo duraa sin agarsiisa viidiyootu jira sana dura viidiyoo jijjiira qoya. Kan Arjiri narra cufe. Eshi. Yoo lammaffaa musuuq yana waabitu jiru nargi. Viidiyoo ammas ni deebisa qoya isa duraa dhaggeeffatu. Naga jira. Alhamdulillah maatiin akkam nagaame. Hunduu nagaa alhamdulillah. Gaarii baga jiraatti daa'imman si nagaa. Nagaa hunduu nagaa. Nagaa haasofneerra. Inshallah waan hundaafuu rabbitu jira. Maal jettu? Waan hundaafuu rabbitu jira. Rakkoon qabu inshallah homaa obsiiti. Eeshi. Inshallah waan godhamu qabu. Qoy kan jedhu. Haga masirraan dhaabanne wanti si doorsisan suni. Kunoo akka inni doorsisame kiristaanummaatti deebi'e dhaggeeffadhaa sirriitti. Na doorsisanii mana alaa na doorsisanaa jiran jedhee dubbataa ture akka doorsisame kiristaanummaatti deebi'e dhaggeeffadhaa. Warra kiristaanamaa jeeftu sin. Si doorsisan sun sirraan dhaabanne. Hin jira. Anaani. Silkii kanaaf jechuuf jira yeroo baay'ee. Okay, si doorsisaadhanii? Wallahi rabbummaan si haalaffisu. Rabbummaa du'aa goonaa. Qoy warra naannoo ati jiraatu sun si doorsamoo as warra bira dhuftee deebite kan immoo akkam akkaataan? Warra bira dhuftee deebite moodha? Warra ati jechuun si doorsisa. Warri maqaa walii turre. Warri amantaa Protestaantii jechuudha. Doorsistanii amantaatti deebistanii amman qaanoftan na televizyiinitti ol baaftan doorsistanii bakka deemutti Keenyaa kee taa'uu dhawwita kanaaf edaanni kan birii nagaati takka Itoophiyaa nagan takka immoo Itoophiyaa raasiin naganaa jedhatti ni matu rakkin isaa nan oska jedhaan edaa mucaa doorsistanii kiristaanummaa deebistanii booddee televizyiinitti achi ol fidanii salphina keessan kunuun harkan jiru anaan. Siisaa iyyuu bar mataa rukuttee bee. Kiristaanummaatti deebistanii. Wallahi osoo barbaanne beekaas ministeera jechuudhaaf malee kasiisaa illee walitti qabnee isin ol baafna. Gowwaan hun seenaa yaa jara keenya. Kansisaa amma inni gaafa ol bee dubbatutti hin dubbannu. Kansisaa illee finna akkamitti akka cafacaftanii gootan jira nu bira wallahi na bira jiraanaan qaddaame. Amma mucaa kana gaa kunoo ayyaamatti baalitti qalchiisuuf jettanii mucaa akka Yesuus Kiristoos nuu qalame jettan mucaa qalchiisuuf jettan ayyaana kanaaf ol baastanii kunoo qalame mucaan nyaatame mucaan. Isin maal jettani mucaan kun waaqayyo itti amanee dhufeen dhamte jettanii ittiin haasofne isin waaqayyo akkamitti amanee dhufa taa'u dhaabiin dhawwan Itoophiyaa gaafa dhaqu Itoophiyaa keessa gizeenni Booranaa keessa taa'u dhawwitanii miti mucaan kun kan kiristaanummaatti seene kunoo ragaa guutuu sirriitti waraabbadhaa iddoo kana. Eenyu akka inni doorsee faana dubattis ni deebisa waraabbadhaa. Faaris akkamitti akka doorsanii wanti jedhan bakka naanuu viidiyoodhaan Booranaan gadhiisanis gadhiisa sirriitti. Kiristaana doorsisee kiristaanummaa deebise uummanni koo wanti jechaa jira uummanni musliimaa. Sirriitti gadhiisamuu qaba sirriitti shaara godhaa footoo saara godhaate doorsamee kiristaanummaatti deebi'e jedha irra kaa'ati sagalee inni dubbatedha irra kaa'a anis irra kaa'a dubattis ni deebisa qoy. Nagaa alhamdulillah. Gaarii baga jiraatte daa'imman si nagaa. Nagaa hunduu nagaa. Nagaa haasofneerra. Inshallah waan hundaafuu rabbitu jira. Maal jettu? Waan hundaafuu rabbitu jira. Rakkoon qabu inshallah homaa obsiiti. Inshallah waan godhamu qabu. Qoy kan jedhu. Haga ammaa sirraan dhaabanne wanti si doorsisan suni. Si doorsisan sun sirraan dhaabanne. Hin jira. Hin jira taaniyyuu silkii kanaaf jechuuf jira yeroo baay'ee. Okay, si doorsisananii? Wallahi rabbummaan si haalaffisu. Rabbummaa du'aa goonaa. Qoy warra naannoo ati jiraatu sun si doorsamoo as warra bira dhuftee deebite kan immoo akkam akkaataan? Warra bira dhuftee deebite moodha? Warra ati jechuun ati doorsisa. Warri maqaa walii turre. Warri amantaa Protestaantii jechuudha.
warruma malee warra biraati. Warra biraa musliimii maal godhadhaan asaqaayyaanii mucaa taa'ee fi dhaabbii dhawwitanii ciisaa fi deemsa dhawwitanii mucaan lubbuun cinqamee jennaa bakka seenuu dhabee maatii Itoophiyaadhaa qaba. Of iddoo taa'uu dhabee Keeniyaa kee ta'umsa dhabdanii asitti Keeniyaatti dhaqxanii buutanii Itoophiyaadhaan mochitti dhaqxa Shaashamanitti dhaqxanii mucaan silkii cufatee dadhabe eessaa dhaqu ajjeesuuf kanaan kun harka kennate isinitti. Utuu dhugaa beeku ija isaa shaboodhaan dhiqatee bee dubbataara lubbuu isaa caalaan maalaa godhu mucaan. Utuu immoo ifa beenutti mate moo nuti akka ta'e moo irraa deebisna iyyuu moo irra doorsisuun garuu dhoofkate mucaan. Dhoskee kana kunoo namatti mistiratu himataa jiruuti mistira isaa nu bira ga'e nuti. Tu kana beeknee jiraanne maaliif irratti cal jenna ture doorsisaa si ajjeefna si balleessina biyyaa si kaafna silkiin dhibbatti dawwalamee kiristaanumatti deebitu maleenna mucaan sassaabbatee kunoo suufii isaa kaawwate qaxxee dhaqeetti TV bira taa'e. Maaliif jennaa isin kan mataa keessatti qabdani tokkoffaa maal inni gaardii mataa keessatti qabdan poolisii mataa keessatti qabdani diriijii mataa keessatti qabdan yeroo barbaadantti poolisii namatti erga dhaqeetti TV bira taa'e. Maaliif jennaa isin kan mataa keessatti qabdani tokkoffaa maal inni gaardii mataa keessatti qabdan poolisii mataa keessatti qabdani diriijii mataa keessatti qabdan yeroo barbaadantti poolisii namatti ergitu poolisiin akka doorsisee laban si buusama akkam goota innaan abbaa ta'anii kana keessan jiru bakka isin milkee dadhabeera eeyyatti na barbaadu nan dhufa dheeni TV ifaatti barbaadanii achirratti ragaa bee fuuldura meeqa dhaabbate laata gaafsa akkatti itti qabee doorsisa. Ayya haa xumurrume. Ishi. Alaa kullaan dubaraas akka birrii akka inni dhabee deemu dubartii sin agarsiisa. Inshallah rabbi irra si oolcha hundaafuu abbaa akka namni rabbi hin gatu. Rakkoon qabu rabbummaan gadhaafis yaa kennu waan hundaa inshallah rabbumatu jira obsi. Amma nama sibbitamu akkami sila akkaataan isaanii dhiifama waliin beektaa baay'ee ulfaata haalli jaraa kuni. Akkami. Nama garaagaraatiin na bilbila. Eeshi. Wanni kanaaf silkii fal'ii fudhate immoo naa tokkollee ani hin beeku obboleessa abbaa kiyyaa tokko argeera. Eeshi eessatti? Eessatti argite? Shaashamannetti. Eeshi. Isatu ergee ture wannaa tokko barreesse. Waan jalatti barreessan doorsisatti barreessan isitti ergee. Warri barreesseeru tokko. Miseejii barreessanii doorsisaniiti isa argachuu dadhabnaani obboleessa abbaa isaatti miseejii argani waan jedhanii doorsisaa jiran. Mee bimbeeku waa ijoollee kee balleessa. Jarri gubbaadhaan baru safarhaan gubbaadhaan bar Yesuus nageenya maaliin nageenya nuti warra jaalalaati fikir gubbaarraa rafaanii akkas jedhaa jala kana dhadaa ijoollee qunxuudhanii laal akka gaaf dura siisaa mataa keessa rukutteessan. Siisaa hin gaafa viidiyoodhaan as baasan san bar duubaan shugguxii qabatanii dhaabbatu jira. Warri shugguxii duuba san jira. Isa ammoo gaallicha giddiidhaan namticha fuula gurraacha'ee jedhe as baasanii bar Yesuus hin taqabbalee jedhanii. Gurbaan wallahi siisaa illee osoo gabbee waa dubbate wallahi akka dubbaa. Wallahi geejjibaame. Nu bira jira wanni guutuun isaa. Engadda isinitti hin dheerra nuti mistirri nu bira jira. Kan hunda tokkoon tokko paastaroota nu bira jira. Hin dubbannu amma namni dubbatutti jenne keenya jirra. Eenyumtuu hin dubbatin nu nagaa jireenya isaa jiraatu. Fedhu kiristaanummaa taasinu garuu nurratti hin kijibiini jedheera engadda sitti been sobdadhaan jennee sen. Islaamni namatti hin bu'u fedhu kiristaanummaa seenu maa kiristaanummaa seena jechaan jiru maaliif kijibeedha akkasumatti ustaata wal dhimma qabna abbaan fedhe odeeme abbaan fedhe. Maaf kijibeedha malee osoo jallisee kiristinnaa qabatee ofirraa taa'e nuti waan isaadhaa dubbatuudhaaf lafaayyuun kaabnu sababni isaa mirga isaati. Laakiin dhufee kijibee islaamummaa irratti gaafa inni kijibuu jalqabu kijiba isaa baasuun dirqama. Akkasi kanatti baasaa jira waan ta'eef hin dhaggeeffanna qaanuun. Warri protestaantii kaatee amantaa waliin turte si barreessammoo. Si barreessammoo. Narra barreessaniira argina inni argeeti ijoollee kan barbaadaa ture. Okay. Inni akkamii arge miisajji sana laata? Isarra akka tasaa dhufe ijoollee beektu isa erge. Okay. Ijoollee beektutu waan kan keessi isa akkana Viidiyoon kun numeeraa viidiyoo biraa isiniif daga. Hello. Hin dhagahamu? Amma hin dhagahama. Jirtu? Irra gadha rabbi. Nagaa akkam? Irra kudu galtee akkam? Nagaa Faarisoo nagaatu? Galtee hawaasa? Galeera. Akkasii? Akkamata nagaame? Nagaa gadha rabbi. Ibaadaa naafii ammal fakkaata? Baay'ee gaarii. Yoo see bilbiluun kaaftu? Shaaworii seeni. Akkasii? Maal
sobiin saganne. Anjito lafatu Sobiin saganne ma. lafatu Dhugaadha lafti akka bana agar keessan sun. kanaaf guyyaa yoo ti ashanii iyyusan Akka bishaan keessan akka aduu nama gubanatti fakkaata. bishaani ammuma dhiqattamu man darfita. Akka mata nagaa. Inni dafkina Itoophiyaa kennan akkatti si doorsisa. Inni dafkuu qabda. Maal fakkaata? Meesha homaan jedhe Nagaa alhamdulillah. Mee maalirra jirta baalla? amma homaarra hin jiru amma inuma taa'aara. Okay. Haalli mijateera akkam haalli sun akkam maal fakkaata? Amma haalli yoo wanna ustaasa fana gargaaran malee anaa fi xiqqoo naaf mijatu. Maal jettan? Haalli amma anaaf naaf mijanne yoo xiqqoo ustaasa fana gargaaranii wanna jedhan malee. Eeshi. Sirriitti badha amma maal jechaara haalli naan mijanne rakkina keessan jira amma na gargaaruu qabdanii jedha gargaarsa barbaadaara kan inni dhumatti kiristaanummaatti itti seene tokkoffaan doorsisatu jira doorsisa sanaan immoo gargaarsa birrii barbaade akkam ta'e laata gargaarsa birrii argatee moo hin dhabe maaliif deeme waan jedhu isin hubattu kana dubbachuu nan barbaachisu dhaggeeffadha karaaruma irra isin buusuu fedhe. Yoo warri na gargaare filaan garaatti keeniyaa sana deemuu yaadee beekta. Yeroo sadiin ergeen keeniyaatti birrii kooti yeroo sadii. Achi jiraachuudhaaf maatii maali? Gara biyyaa fila. Okay. Amma wanni si gargaaramuu danda'amu silaa maalidhamee ifa addanaa godheeti? Na himime. Ustaasa karahanis ture himee ture tarii jarjaraatti hime. Okay. Asii achi deemuu sila ishaaraa fakkaallee dunkeetiin birrii 23 nyaachisanii darbanii. Eeshi. Kanuma fatti himee tureeni yoo haalli mijatee akka kana fana gargaaran. Eeshi. Xiqqoo haga achi gahee illee hojii argadhuu fi waan kiraa manaallee waan xiqqoo tokko dazanda. Kan jedhan otoo achi kana dura yeroo achi keessa ture ishaaraa 23 kaffaliin akkamittiin seene ture biyya sana keessa. Wanti birrii erguu kennuu fideef ani maan ijoolleen qabaa ijoolleen guddisa 23 duroo deemee ture ishaaraa kamtu dhorkinaa ishaaraa 23 kaffaleen isa dabarsaan. Isa kami ishaaraa isa kamtu isa qaba jechuun basmaa jechuudha ashaaraa sana basmaa jechuudha. Ashaaraa tole dhaggeeffadhaa. Namni na gargaaree jedhanii yaade. Eeshi. Kanuma malee wanni guddaa wanni biraa hin jiru. Inshallah. Wajjata barbaadee namoota iskiin na dabarsii jedhe wajjala maan tabaabarani ishaaraa kan fudhaa warra ishaaraatii fi akka ishaaraan kun birrii 23 kennitee fi dabartaa. Kunoo xaalibuun hin jira kunoo kan gaaf sana taqabbaleen xaalibuudhaan seena qoy xaalibuun hundaa'um qoy as keessa dhumarra dubbatta garuu cufadhu taa'e xaalibuu kana kan nutti bilbille yeroo sana dhumarra dubbatta yeroo si eeyyame cufadhu maa eegee. Wanti sila inshallah ati yaadde maaltu jira? Wanni biraan hin jiru sila beektaa haalli guddaan kanaa mijatu akka taa'ee ilaaletti illee ijoolleen illee mari'attee jennaan. Nu asii ispoonsarri ergina nama waan illee si barsiisu iddoo gaarii. Atum tajjaara mijeeffadhu ol koottuu jedhan. Ijoollee tamsa akkas jedha. Achi ijoollee dura bira ture san. Keeniyaatti moo? Kan inni bira ture immoo kun xaalibuu kana dhaggeeffadha. Kan bira ture immoo xaalibuu kana booddee dhumarratti dubbata sagalcheen hin jira qoyaa amma sagalee kana fidnee kaane achitti immoo deemnaa jechuudha. Obsaa. Salphaadhuma salphatti duruu. Oye Fariso. Achi dhagaabe. Kan keenyatti dhagahamaan jiru sanumaa fi. Neetworkii. Neetworkii ta'uu danda'a. Xiqqoo Ustaaz Farhaan wajjin dubbannee turre. Xiqqoo waan ustaazota keenya garaa qabeetu jira. Maaliif akka inni miidiyaa irratti bahuu didee maaliif baay'ee hin dubbanne yoo achi bahee gara miidiyaa hin dubbanne immoo gargaarsa tokko illee hin godhamu. Erga amantaa Islaamaa kanatti dhufeetti gara citanitti citaa guuru akkuma mammaaksa Oromoo jedhu ol bahee osoo miidiyaa irratti
interview godhamee gaafatamee waan islaamummaa keessatti argee jedhe waan achi keessatti isa amansiisuu didee keessaa bahee gamana dhufee osoo hin gaafatamini akkamitti gargaaruun danda'ama biyaansi osoo bilbila namaatillee ta'ee jedhamee haasa'amuu jiradhanii kana waan ta'eef mee kanaaf yaada maal kenne taati Faariso? Ta'u bakka itti nama nete karallee warri waan afite humaan dhaqeeni wonna jedhe. Ageessanii sila warri ofii miti kan nan fide isa miti kan nan fide anatu ofiin dhaqe silumayyuu islaamummaatti namni nan finneedha. Ilaala nun ofii keenya kan inni akka hin finneen sii kaffalla akka hin jenneen. Ageessanii gaafi nuti sadarkaa kanarra geenyu bar gaafa amma ka usa me yerota kana guddisa me usa Farhan yerota kana guddisa me ka Abu Muaz infatti ergati in tore sinitti mul'isa. Guddisu manni ko ustaas. In guddisu manni ko. Yoo wanni itti deebisina. Shee wanti sana. La akkasumatti dhisa. Gaafa duraadha dubbii kana argu jirtanii yoo isin mul'ataa jiraate Abu Muazitti bilbilee Abu Muazi barreesseeti maaliif nan dubbisne ani islaamummaa qabachuu barbaadaa jedheen. Wasilaasini dubbata wannaan kun miseejii Abu Muaziif ergaatiin ture. Ammas dabalataan bakka kana sirriitti hin tallaa yoo argaa jiraatteef jechuudha. Maal jedha asitti Ustaaz assalaamu alaikum warahmatullah sooma hiikarratti yoo isiniif mijateef waan gargaara maazerii bira deemee achitti hiikuu barbaada yoo isiniif hin mijanne hin dhiphatinaa jedheetiin dubbata. Argu jirtanii misa doorri afaan Oromoo dubbisuu dandeessan guutuun keessan miseejii Abu Muazi barreeffameedha. Fakkaatama kana anallee dubbisaatiin ture nama hunda gaafa dubbisee ijibbaanneetiin jennu akira irratti furmaanni jiru takka namticha kana qarqaaru qajeelletumaan qarqaaru takka ammoo itti dhiisuudha. Kanaafuu jecha amma wanna kana lafa keenye miizaana kana lafa keenye miizaani nuti lafa keenye namni kuni yoo dhugamaan rakkataa taate yoo dhugaadhaan islaamummaa qalbiidha qabatee jiraate dhufeetiini interview haa godhuuti gaafiif deebiin wajjin haa godhu waan jiru murteessin. Isa sana ammoo ittime mucaan ittime jennaani dhiisaa beekaa jedhe. Gaafa inni dhiisaa beekaa jedhe nutillee dhiisaa beekaa jenne. Wanni biraa maaltu jira? Nutillee dhiisaa beekaa jenne. Saniyyuu kan inni dhufe asirratti wanti nuti bannu dhiisaa bakka durayyuu ofii koon dhufe malee jaalladhe namni dirqiin nan finneedhe jaalladhee dhufe islaamummaadhe sila saariidhaan hin galedhe sobee warra kiristaanatti intervii godhe jechuudha. Haa xumurru inshaallah waan qabu xumurreeti. Dhumarree yaada walii galaa rakkin. Jirtudaalee dhaqe malee nama daaleetii miti yookaan namni nawaamee kootu wanna qabadhu jedheetii miti ofii kiyyaa murteesseeti gadeeme. Kanaaf itti dhiisi. Faariso maaltu barbaade? Lakki rakkinna namaa namni namaa eegan hubanne ta'e nama garachuun qarashiisan isaan ta'u itti dhiisi. Dhugaadha maaltu fakkaate Faariso? Osoo bilbiluma wayiitillee ol baatee dubbattee waan jiru silaa waa haasoftee lakki namni nama nuu kanne boruyyuu nama hubachuu hin danda'u dhimee turee miti an keezii akka qabu kanaan duras mana hidhaa akka ture keezii suniyyuu akka hin cufamne birri nyaachisee mirgoo fi birriitiin ta'e akka deeme kana waa hunda duukuba qaban ammoo akkas jechuu waan biraati. Gowwaa kee barbaadde. Nuusaa elmani. Islaamaa dhufte ni akka paastaroota kaffalan nama kaffalu miti nuti. Gara miidiyaa dhiyaachuu dandeettu guyyaa tokko illee yoo ta'e. Lafa bakka inni haasuu hin doome gaariin haa ta'e jiru. Gaariin haa ta'e iyyuu sila sababan barbaadaa jira. Gaariin haa ta'e jiru sanbaraanii birrii kiyya baasee si barate kaleessa birrii 400 baasee itti qinqilee ka waliin haa ta'e. 400 irratti dawwale birrii guuttate. Dhaggeeffadhaa. Anaaf ustaaza wal paastaroota keessaa nutti taasise baay'ee jira. Nuti islaamummaa keessatti maal dhiiga tufnee hojjennee nyaataa jira nuti. Gaafa Keeniyaa keessa deeme kunoo Keeniyaa keessa namni hojjetatee jiraata armaa gajjadheen hojjetatu ture. Itoophiyaa keessa wali gajjadheen hojjetatu namanna gargaaree naannas ta'aa jiraan dhiiga lafa arraabneetu kaane bar lafa akka bofa duuteetti duunee kaane bar nuti. Bofnoo cafacafte mataa ishee keessa biyyoo arraabdee lafaa kaati. Tolee harka namaatiin waliin dhaabbatamu sila kadhattuun yeroo hundayyuu. Otoo biyyoo arraabee keeraati mucaan kun bakka guddaa gahaa ture.